bahe abbo Oromoo biteeti kanan beektu maagala isaan beektu maarree bunaaf jimaanan keeti achuma keessa turre eessa deemnare garri deeman fayyoomiin garri deeman hin jiru wareegama immoo namni dhorkatu hin jiru itti yoo wareegamne formulaan qabdu duuti eessattiyyuu namaan dhoolu kanaafuu waan raawwachuu qabnu enuma raawwannaa hin gowwomiinii waraanni bilisummaa Oromoo enuma xumuraa sadi taatee isaa deemtuu rasaasni qawwee ishee keessa jiru sadii isaa ta'u garuu dubbeen qawwee miti kanatu hojjeta qawweeyyuu namatu hojjete namatu hojjete qawwicha akkaataatti dhimma bahan malee waan hamma maaloo ga'u baatanii deemuu miti kilaashichumaan jala siqeennaa dukumkumsiisu jirtu miti re maqaateenya simee bitaan mirga idaamii irratti jiru kaleessa buqqisee galanatti gadu kanaafuu inni kan baqa jalqabeennaan iddootti dhaabbatu hin jiru ariini harkaan qabuu qofa asitti wal geessan kun humnaan sin baafne moo roorroo bara dheeraa sin qerqersaa turte sin keessa jirtu eeboo bilisummaatu asitti walitti sin qabne sobdumnaa walitti sin qabne humnaan miti too humnaan ta'ee wanti dhufee fi waraanni bilisummaa Oromoo as keessatti dhukaasa eegalee dhiigni keenya as keessatti dhangala'uu eegalee dhiigni dhangala'ee osoo hin qooriin ummanni Oromoo sabni guddaan hangana geessu kun dachee kanarraatii qottee miti kophee keetiin haateellee yoo irra facaaste dachee waa hunda ol sii magarste dachee akkasiirra taa'essee fal'aanaa fi shukkaa waliin saamtu. Harkuma walitti dhufu qabata dhufaa darbaa siin galee walitti hattuu jechuun maal dhabde dhiigni ijoollee kanaa beekin qoorre jira asuma keessa mana barnootaa saamuuni waajjira poolisii saamuuni mana qorichaa saamuuni mana baankii saamuun gabroonfataan abbaan irree cunqursaan gaafa deemu beeki mana kana buqqifateen deemu akkasii hidhiin tuuti namni hidhii tuutu nama waa gochuu hin dandeenye ati waa gochuu dandeessa waan sitti himan hojiitti hiiki akkamitti wal saamtu ummati kun waliin hin jiraatu baadiyyaa magaalli waliin hin jiraatu erga akkas ta'e immoo sinuma ookasaami akkamittiin immoo akkas jetture ummata Oromoo maal taatan sabni kun saba guddaa saba aadaa safuu hooda qabu ummanni ammana ga'u kuni waraana bilisummaa Oromoo injifannoo isaallee xiqqeessitan dhiiga keenyallee osoo hin qooriin yeroo akkas gootanii ummatatu kana godhen jedhamu waraana sirna hin qabne waan sirna qabnee fi sirna dhablummaa dagaagsutu magaala seene nu jechisiisanii jedhu waraanni bilisummaa Oromoo dhukaaseeyyuu hin fixanne safuu mitii kun safuu guddaa ummanni Oromoo aadaa akkasiis hin qabu maaltu sinitti hir'ate keessanuu meeqatu nyaachuutti jiru akkasuma akkas miti osoo silaa mootummaa abbaa qabdu taatee ummata ilmaan isaa of keessaa baasee ummata ofiin of bulchu ta'ee dacheen Oromiyaa kun osoo hin qotiin irraa nyaanna akkasuma jechaan ture kanumas dhugaan jiru ummati hammana ga'u kun akkasitti yoo wal saame bakka biraa deemanii buqqisuunuu hamilee ittiin qabnu jechuu maaliif jennaan sirna dhablummaa saamicha biraati bal'isuuf deemnare akkasuma akkas miti akkasuma bar yoo akkas taate gaa kan darbe waan darbe irraa garuu kan hin baranne doofaa sarraa dhumaati wallaalli waa hedduu nu goote ummata beeku osoo ta'e mirgaaf dirqama isaa beekee waan barbaadu beekee silaa waggaa 100 fi kanaa ol gabrummaa jalayyuu hin teenyu turre ummata keenya keessa wanti jiru nama birrii 50 ilmaan kana fakkaattutti birrii 50 beeki
yoo hojjete birrii 50 miti deemee lafarraa yoo argatta birrii 50 ilmaan kanatti nama waraana oofee deemu milishaa qabeelaa waan akkasii jira miti wallaala beek Amoon engedde gurguranii bar. Miti biilee 50 ilmaan isaa wallaala akkasiitu nu mudate kanaaf gabrummaa jala jirra kanaafuu siniituun osoo beektu ta'e mirgaaf dirqama keessan beektanii amma bilisummaa beektu ta'e yoo akkas ta'e maaliif walii qabsaahan saba bilisa ba'eef wanni ati qabsooftuuf hin jiru jechuudha. Maal jennaan mootummaa barbaade kaachuu yoo isaaf hin taane immoo buufachuu ni beeka ni danda'as. Nuti hin dandeenye kanaafuu siniif qabsaa'u jira. Wallaala keessan irraa ilaalutti hin jiru. Sinitti himutti hin jira garuu. Nuti dhukaasutti jirra. Kanarraa kaafee uummata nagaa qulqulluu itti bu'aa jirru. Isintu wal dadhabee walitti bu'uutti jira. Kana dhaabneetu gaa. Waraanni hojiinsaa sintiksu waan asii buqqise akka inni asitti hin deebine ittisu awwaalasaa fageessu maal jennaan kosii asii haranii balbala kaa'u. Kan amma kosii harree balbala jira beekin fagaanne fageessuutti deemuu jirra. Kanaafuu hojii nuu salphisa. Hojii akkamii waraana as keessatti hin barbaadiin. Namni akka kaleessaatti hojii idileessaatti haa deebi'u. Hubattanii hojii idileessaatti haa deebi'u. Inni baadiyyaas inni magaalaas wal keessa deemee walitti haa daldalatu jechuudha. Isa kaabineen baadiyyaatu magaala saamaa magaalaatu akkas godhaa jedhee uummata aadaa tokko seenaa tokko qabu saba Oromoo afaan tokko dubbatu biyya tokko waliin qabu gargar qoodee aangoo barcuma bittaa siyaasaa saamichaaf ta'u turfachuuf tolfate sana riqichi sun addaan citeera. Wanni isin jennu akka barbaaddetti laphee dhiibii socho'ee biyyi kan keeti seeratti garuu hin bu'iin. Seeratti hin bu'iin achumatti dhiyeessi. Yoo godhisiin jedhan godhi hin godhiin hin jennaan hin godhiin hammanuma naqa. Ulee barbaadda? Hin barbaanne. Maali? Harree nuu beeki sirnaan leenjisanii ba'aa itti fe'anii chee jennaan hin jeffattu ni deemne. Namni hanga harree hanqata. Oromoo injifannoo keessan hin xiqqeessina. Saamicha nurraa dhaabaa, sirna dhablummaa nurraa dhaabaa, biyyan keessanii seeraan wal bulchaa, waraan isin bulchuu hin jiru, uummatatu wal bulchaa, kooree bilisummaa fi bulchiinsaa kan yeroo maal jennaan kan yeroo kan uummataa akkasiif ta'u isa kaleessa si nyaate ittiin makiin. Isaanaan na fakkaatee na jala naanna'aa turee qawwee na jalaa hiikkatee gala sana ittiin makee jirtati as keessa qaaneffadhu jechuudha. Ammas qawwee nu jalaa fudhatee galatti hin kenniin. Hin qaana'u. Hattuu anna bare harki maal si tochoo? Dabeessa dheessa bare akkas boris itoo waa si tos jettee kute inni jechuudha hin kenniin. Qulqulluusaa akka saba tajaajilu. Fir'aantee amantaa jenni akkasitti uumiti. Na tajaajila ka jette bulchiinsa koree bilisummaa kan yeroo filadhaa. Kan yeroo ka jenne kan biyyaa hin tolfanne ariisaarra jira. Baqataa fi ariyaa jira gidduu kanatti uummati hin rakkatamu hin rakkatu. Hin rakkata. Ba'ee galuun akka rakkoo hin taane bilisummaa jechuun nagaan baanii nagaan galuu nagaa qofaa fi tasgabbii qofaa isinirraa barbaanna. Abbootiin amantaa jaarroleen gandaa qeerroof qarreen shamarran hundi keessan isa kana nuu tolchitan jennaan wanti as keessa teenyuufi hin jiru. Namni walitti hin bu'iin biyya biraa laala addunyaa kana laala nu uummata akka uummataattuu namaa jenneetiniin daabboo tokko nyaannee buluun nutti ulfaatu dachee kanarra teenye namummaa keenyaafuu siichi falmataa jirru addunyaan kun laaftina hanqatteettee gara ji'aatti deemaa jirti. Nama hin qaanessu Oromoo. Wallaala akkasii keessaa bahuudha qabna. Mana barnootaa gubuu miti ijaaruudha qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo mana barnootaa gubuu miti kan inni deemaa jiru. Ijaaruuf, babal'isuuf, dagaagsuuf, tolchuuf, si barsiisuuf akkaati akka bishaan gabateerraa abbaan barbaade gara barbaadetti sin dhoofne ejjennaa hin raafamne kan mataa kee qabaattee murtoo mataa keetiin sochootu si gochuuf malee ta'uu qaba. Akka barbaadetti gara barbaadetti akka sin dhoofne ta'uu qaba. Ammaa kaastanii suuqiin cufamee miti
banameellee yoo taa'e ililmeen fuudhiini jechuudha. Sabni Oromoo hattuu miti. Sabni Oromoo saba guddaa hattuu miti jechuudha. Yoo banaa taate sinii galee banaa ta'a yoo ta'e ililmeen fuudhiini jechuudha. Uummata aadaa akkasii qabnu turre aadaa sana deeffachuu feenaa jechuudha. Warqii mormaa yoo lafaa argatte geessii barbaadi abbaasaaf deebisi. Seerri lafaas kanaa seerri rabbiis kanaa jechuudha. Akkasuma akkasumatti. Hattuun immoo yeroo hundumaayyuu boolli isaa guutuu hin sooromtu yeroo hundumaa kiisiin kee uraa jechuudha. Maal abdeetan hojjette carraa hojiitti dhabe Oromoon malee hojjete jennaani wanti nuti asirraa gashinu Oromiyaa miti nurra darbeeyyuu Itoophiyaa miti nurra darbeeyyuu Afrikaan ni soora uummata gaanfa Afrikaa irratti saba guddaa akkasiiti nuti. Ittiin boonuu dhaqabna malee kana xiqqeessuu hin qabnu. Ammoo har'a hooggana badee warra garaata akkas nu godhee warra karabaataaf tiiviit akkas nu godhee hin jiru hin sharafamtu galmaan ni keenya. Kanaaf iyyuu carraan hojii sunis nu dhufaa waan hundumtuu ni dhufa ofii keeti tolfattaa hanga galma ga'utti woboorraa waa hunda eeggadhu wareegama isaa immoo teeffadhu firii isaa akka inni akkuma bara dhufaa darbaa itti dhiyaannee harkaan qabannee erga jennee bilisoomneemee achii muuduu taatun taa kana kaleessallee jenneerra warri jettee tan hin jenne. Enjen bilisummaan Oromoo mee alaabaa Oromoo sakamtu dhaabbate guyyaan bilisummaa Oromiyaa yoomi mee natti yoomi dakki bilisumne miti gaafa jette alaabaa kam dhaabbattee akkas jette guyyaan bilisummaa Oromiyaa yoom jettee seerri Oromoon ittiin bultu kami jettee sichi mitiire kanaaf sana warruma bilisumne mi jedhe beekaa jechuudha warri sun immoo iddoon jiru beektu. Agne si caciisa baasneetu bilisa isa baasnee bilisummaan kanaa dhamdhamiitti jenneetu barsiifanna wallaalaa keenya beekaa fakkaata malee. Hubattee imalli gara Finfinnee Jaawaarfaas Baqqalaafaas hidhaarraa baasaa jechuudha. Awween kaleessaa nurraa hiikani gaafa bilisa isaan baase dhamdhamashees mi'aashees iddum tokkotti arganii jechuudha. Qawwee jabeeffadhu akkuma kaleessaa ammas fuutee hin galiin. Mee warri galtan ajjabbii malee wanti biraa jira. Hin bari'uu seete dhiise achumatti. Gaafa bari'ummaa waa isheen goote beekta miti. Nama gaabbisiisaa. Kanaaf ammarraa kaasaatti haasaa dheeraan barbaannu fixanneera. Waraanni ni ba'a as keessa hin taa'u hojii qaba. Hojiitti hin baay'isin. Namni walitti hin bu'in. Daandiin immoo bal'aa. Hunda keenya hin danda'amu hin danda'u. Inni as keessa ture buburreen suni isa hojii isaa unumaaf dhiisaa jechuudha. Tole? Hin ta'amu hin ta'u. Dhagaa walitti guurru. Akkas wayyaa. Yeroo quba namatti qabdan meeqatu natti qabamee jira? Akkas. Yoo silaa dhagaa walitti guuruu ta'ee yeroo dhaabbattee dhiigni hin qooriin biyyeen awwaala keenya irraallee hin qooriin waan ati gootu injifannoo keenyatti bishaan naqxu sana qawween si rukutanii ammoo uummata keenya akka nuun jedhan sana miti waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhan miti akka ati argite akka ati na argite immoo kunoo osoo ati hattuu yoo ta'u nama ajjeestu otoo waan barbaade gootu iyyuu calluma siin jennaa jechuudha. Akkasuma akkas miti. Reebichi jiraachuu malata uleen immoo waan balleessuu hin qabu suphee qofa. Akkasii miti ammoo reebichichayyuu hin eegiin karaa irraa galeennaan galee jechuudha. Waraanatu waa qaba. Hin dhaabbatiin siin jennaan sumaa fi yeroo akkasitti wal keessa yoo waan tokko rasaasni tokko asitti dhuka'ee rasaasicha miti unuutu wal bateessa. Akkasuma akkas miti. Socho'ennaan socho'e jechuudha. Gurra maaliif namaa kenne Waaqayyo haa dhaga'uuf sammuu fudhatee haa yaaduuf hojiitti haa hiikuuf. Amma asirraa socho'a akkuma bobbaan keenya imalli gara Finfinnee hanga achi geenye handhuura sanarraati silmii sana buqqisa.
agarsiisnutti adeemna irraa kaafee kana booddee asitti hin deebi'u. Akka hin deebine immoo situ tiffachuu qaba sinitti murtii jira waraana irraa waan barbaadin hin jedhu kanaafi jedhu. Ammaa kaastanii mana keessanitti galuurra Oromoo nuti waan ittiin gargar baanu tokko iyyuu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo akka nuun jedhamniti akka nu argitanii kan hin siin jedhe. Ragaan sin kana beektuuf iyyuuti beeki wallaggi maal ta'e gaafadha wallaggi waan ta'e beeknaa bilisummaa xiqqoo tokko waraana bilisummaa Oromoo waliin ji'a tokko dhamdhamnee rammii oofti kanaaf du'uu jirraa jettan akkas mitiire. Akkuma jenne immoo gooneerraa jettan. Uummata injifachuun hin jiru addunyaa kanarraa mootummaan uummata lolee injifate hin jiru jechuudha. Ni ajjeesta, ni hiita, ni godaansista, walitti naqxa, wal lolchiista yeroo fisu. Uummata ammoo